Akkuma beekamu uummanni Oromoo uummata bal'aa aadaa fi duudhaa baroota hedduudhaaf bulaa ture. Uummata Oromootiif aadaan akka garbee hin beeku. Safuun aadaa Oromooti. Haa ta'u garuu sirnoota darban keessa aadaan afaan Oromoo badee, duudhaan Oromoo badee, Oromiyaan gargar qoodanii afaaniin aadaan akka inni bittinnaa'u sirnoota godhanii paartiin keenya paartiin badhaadhinaa haaromsa aadaa geggeessuudhaan aadaan Oromoo dhaddacha durii isaatiif deebi'ee sirni Oromoo aadaa isaatiitiin akka inni boonu, akka inni guddatu, afaan Oromoo akka inni dagaagu haaromsi hundarraa haga sadarkaa gubbaatti geggeeffamee guyyaa har'aa kana dhaddachi waggaa 144 addaan cite handhuura madda walaabuu irratti sirni sikkoo mandoo jala bultii isaatii irratti akka inni deemu galuu isaatiif gammachuu natti dhaga'ame ibsuun barbaada. Uummata Oromoo hundinuu baga gammaddan, baga waliin gammanne jechuun barbaada. Paartii keenya paartii badhaadhinaa haaromsa aadaa gaafa geggeessu uummanni Oromootiif aadaan walitti hidhatee haaromsa biyyaa keessatti gahee isaa akka inni bahuu danda'uu fi duudhaa waliin jireenya aadaa Oromoo kun akka inni cimuu danda'u hojii hojjetamee bu'uura godhateeti. Gaafa kana jennu paartiin keenyaa fi mootummaan keenya sabboonummaa gurguddoo sadii irratti hundaa'eeti kan hojii hojjetaa ture. Sabboonummaan jalqabaa uummata aadaa ifiitiin boonu, uummata sirna isaa jabeeffatu, uummata sirna jabeeffatee ijaaree biyya kana utubee asiin baase kana aadaa isaa durii akka inni deemu gochuudhaaf hojii bal'aa hojjetaa turee jira. Kun dhaddachi murtii guyyaa har'aa kana har'a jiddugala aadaa Oromoo madda walaabuu irratti yommuu gaggeessinu barii filannoo marsaa torbaffaa xumurree marii biyyoolessaa biyya kana keessatti wantoota wal millanne uummanni Itoophiyaa hundi bakka tokkotti akka inni dhufee mari'atee mariif marabbaadhaan akka inni hiiggachuu danda'u ummati keenyaa fi paartiin keenya karaa milkiitiin xumuree har'a ammoo dhaddachi waggaa hedduu addaan cite deebisuudhaaf uummanni Oromoo kaaba kibba bahaa dhiyaadhaan walitti dhufee sirna isaa geggeessu waan ta'eef guyyaan har'aa kun guyyaa seenaa qabeessa. Inni lammaffaan gammachuu guddaan uummata bal'aatiifis keessa kiyattis dhagahamu aadaan sikkoo mandoo waggaa 144 gaafa sirnis nu nyaataa sun gadaa keenya diigu dhuma gadaa sanii akaakoo kiyya irratti gadaa sun dhaabbatee har'a ammoo bara bulchiinsa nuti bulchinu bara bulchiinsi akka garaan waaqa guutuu jedhaa ture naftakaa iddaan buqqisnaa dadhabnu ilmaan itti guddisna jechuun ilmaan sun har'a guddannee dhaddachi kaleessa dige mataa itti ol qabuudhaaf carraa argachuu kiyyatti akka malee gammada waan ta'eef uummanni bal'aan keenya sirni kun yoo jiraate sirni kun yoo lafa qabate Oromoon mataa ol qabate waan sirni kun jiruuf har'a dhaddacha keenya madda walaabuu irratti kan waggaa hedduudhaaf dige mataa ol qabne. Kanaaf uummatni Oromoo sirna kana cimsuutu irraa eegamu, sirna kana maddii dhaabatu san irraa eegamu. Yeroo ammaa kana yeroo murteessaa keessa jirra. Mootummaan keenya imaanaa uummatatti kenne halkanii guyyaa qabatee deemaa jira. Kanaaf sirna kana duuba deebisuudhaaf diinni keessaa alaadhaan walitti gurmaa'ee uummata keenyaa fi uummata sabaaf sablammootaa walitti buusuudhaaf halkanii guyyaa hojjetaa jira. Kanaaf uummanni keenya tokkummaa isaa cimsuu sabaaf sablammoota waliin tokkummaadhaan cimsuu irra caalatti garuu Oromummaa cimsuu akkaataa har'a dhaddachi kun dhaddacha Oromooti
akkaataa Oromoon guutuun asitti argamteen dhugaa dubbachuudhaaf guyyaan har'aa kun guyyaa seena qabeessa jennee wanni dubbannuuf kan. Kanaaf tokkummaa Oromummaa keenyaa cimsuudhaan sirna keenya duratti cimsuun dhaamsa jedhu sanii dabarsaa. Guyyaan har'aa kun haasawi guddaa namatti tolu waan ta'eef ulfaadhaa wayyamaa baga guyyaa kana dhaqqabdan galatoomaa jechuun barbaada. Nuwaffacha Oromoo bal'oo nuwaffacha sirni madda walaabuutti har'a geggeeffamaa jiru sirna ol qabiinsa dhaddacha madda walaabuu dhaddacha murtiiti. Kanaaf jecha warri sikkoo mandoo kan irraa eegalee mari'atee akkamitti akka deebi'u eenyuun akka deebifnu koree isa barbaachiftu warra isa ammoo hoogganu akeekannee jirra waan ta'eef amma akkuma aadaa Arsii sikkoo mandootti qora mataatii fi qora miilatiin aadaa keenya mul'isuun ummata bal'aa asitti argame kuni hundi akka nu dhaga'uun barbaada. Irra caalaa ammoo waan hunda caalaa warra Boorana Bahaa bulchaa isaarraa eegalee bulchaa aanaa madda walaabuurraa jalqabee galata guddaa isaanii qabna. Ayyaana kana akka akkanatti midhaagu akka inni akkanatti bareedu warra nu godhan waan ta'aniif galatoomaa. Seenaan isin hin dagatuu. Ilmi namaa haqa jiru seenaa dalaguu qaba. Bari bara Oromoon biyya bulchitu bara Oromoon gubbarraa haqa jalatti biyya bulchitu waan ta'eef Oromoon bakka jiru hundinuu mootummaa kana maddii dhaabatee qa'ee fi nagaya eeggatee aadaa ifii kabajee sirna ifii hunda kabajee waan hunda caalaa ammoo gosooma caalaa tokkummaa Oromoo jabeessee gosoomni dhukkuba waan ta'eef gosooma leellisuu caalaa tokkummaa Oromoo akka jabeessinu tokkummaa keenya akka jabeeffannu abbootiin gadaa Oromoo ka'arra yaamicha keenya dhageettanii dhuftanis galatoomaa ulfaadhaa guyyaa keessan dhuftan qa'ee keessan dhuftan ulfaadhaa jechuun barbaada.